So Google VEO3 fayyadamtanii video AI garaagaraa generate gochuu yaaltanii garuu error akkasii yookiis videos generate gootan irratti afaan Oromoo dubbachuu yoo sin rakkise erroriiwwan akkasii fi videoon keessan akkamitti local language akka sirriitti dubbatu tokko tokkoon isitti namachuudha. Dabalataan immoo yoo video kana amma dhumaatti ilaaltanii akkuma beekamu Google VEO3 kan barattootaaf ji'a 15 free ture amma cufameera garuu amma dhumaatti yoo daawwattan specially karaa ittiin fayyadaman deessan tokko waan isinitti himuuf amma dhumaatti ilaaluu kan dagannee akkasumallee promptii gaarii AI nu saabuu danda'u kana research godhee biragee AI ajaa'ibaa tokko hojii wal isin barsiisa. Akkuma kanallee warra VEO3 banachuudhaaf immoo kaardii abdaniif illee furmaata qaba. Kanaaf amma xumura biyyootti nama wajjin tura kallattiiwwan gara biyyootti dabarra. Welcome back guys, this is Mr. Beki. Address video firaadha walitti dhimma video irraatiin sirriitti erroriiwwan ijoollee iddoo mudataa jiruu fi updateewwan haaraa jijjiiraa walii wajjin ilaalla. Channel kana haaraa yoo taatan channel kana irratti waa'ee teknoolojii waan haasofnu yoo topic akkasiif interested taatan subscribe gochuun maatii nu ta'uu hin dagatinaa. Amma kallattiiwwan gara biyyootti sin dabarsa. Egaa erroriin jalqaba akkuma bukkee kanatti agartanii promptiin VEO3 fudhatu ingilishii qofaadha kan jedhu jechuudha. Kunis kan inni jedhu yeroo isin diyaaloogii gashuuf jettan tekstii isin xiqqoo bashtan irratti hundaa'eedha jechuudha. Isa kanaaf egaa furmaanni gaariin yeroo promptii keessan saaftanii jalqaba irratti utuu gara diyaaloogiitiin seenin diiteeliiwwan barbaachisoo baay'inaan kaa'uu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf promptii isin iskiriin irratti argitan inni jalqabaa kuni erroriin amma isiniin jedhe kana nutti fiduu danda'a garuu yeroo akka kanatti diiteeliitti daballee waan hundumaa spesifikaalii goonee gaafa barreessinu sirriitti nu fudhata jechuudha. Plus yeroo dialoogii barreessinu akka waan dialoogii ta'etti ibsinee kaa'urra promptii keessatti akka embedded goone gashuu yaala. Fakkeenyaaf kaarakteriin suni actionii ta'e utuu gootu showering music minaan tane akka kanatti gashuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf utuu fiigaa jirtu akkas jettee hiite utuu vloogii waraabaa jirtu akkas gootee akkas godhee haasee maal yoo jettan amma ta'e isin hubachuu danda'a jechuudha. Isa kana immoo fiigeessanii gochuurra AI gaariin jira waan ta'eef sana fayyadamuu dandeessu. Of course ChatGPT nu hojjeta garuu immoo moodeloonni garaagaraa qaba. ChatGPT GPT waan garaagaraa qaba. Sana keessaa immoo moodela kamtu gaarii sakamtuu gareedha sijirumo imarratti waan ansitti mamurmaatti ilaaluu kan dagannee kanaafuu error kana fix gochuu fi wanta isin gochuu qabdan gara jalqabaatti tu dialoogiitti seenin yookiis tu tekstii afaan oromoon barreeffame sana biraan geedorsitanii itti barreessuu qabdu jechuudha. Diiteelii baay'ee kennuufi qabdu. Inni lammaffaa immoo generally masa gaafa generate an audio for this video gaafa sinin jedhu or for this clip gaafa sinin jedhu kan akkasii gaafa mudatu yeroo clipii afaan ingiliffaan haasa'amu yoo ta'e obviously siniif hojjetanii rakkoon ga'u garuu local language amaarinya wayis afaan oromoo fayyadamtu yoo ta'e garuu amma ta'e isin jeequu danda'a. Isa kanas kan isin furuu dandeessan yoo ofii keessanii barreessitan promptii sana carraanii akkasiniin jechuu isaatii baay'ee guddaadha. Maaliif jenna keywordii VEO3 nu hubatuu fi keywordii nu itti gashinu yeroo baay'ee waliin fudhatu jechuudha. Kanaafiyyuu AI yoo fayyadamtan gaariidha. Yeroo barreessitanii AI man barreessitanis kan isin didee jiraachuu danda'a. Isarratti immoo kan murteessan AI isin fayyadamtanidha. Fakkeenyaaf ChatGPT normaalii wayis Gemini fayyadamtanii komachuu hin qabdan jechuudha. Maaliif AI'n VEO3 fi addatti spesifikaalii qophaa'e waan jiru sana fayyadamuu dandeessu jechuudha. Darbee immoo actionii hojii wal qabsiisuu yaala. Akkuma promptii kana irratti argitan fakkeenyaaf otoo vloogii waraabuu akkas jedheetu akkas godhu miirota hunda yoo gashitan ammatti isinii fudhata jechuudha. Sal jettaniima dialoogii barreessanii dhiisuurra fiilingiin ittiin jedhee karaan ittiin jedhee ekspreeshiniin agarsiisaa jedhellee hamma isinii danda'ametti yoo keessan baay'ee tokko isinii fudhata jechuudha. Kanaaf haala kanaan fiiksi gochuu dandeessu. Egaa jalqaba komproomisii isinii godhe AI kamtu errorii lamaan ilaalle kana fiiksi gochuu danda'a jedhu. Of course ChatGPT dha akkuma jalqaba sanitti mee garuu immoo namoonni kan hojjetan ni jira achuma irratti GPT ma kan barbaada fuutanii manipuleetii gochuu dandeessu. Daataa garaagaraa promptii gaarii ta'e fiidii ta'e akka of dandee promptii gaarii isaaf kan godhamee jira. Linkiin isaa description irra sana fayyadamtanii generate gochuu dandeessu jechuudha. Gaafa generate gootan jalqaba waan isin saaftanii kaaraakterii keessan itti himtu jechuudha. Kaaraakteriin keessan maal uffata yeroo haasa'u ekspreeshinii isaa akkamii harki isaa akkamii ejjennaan isaa akkamii deemsi isaa akkamii waan jiru hundi isaa eessa ilaalaa inni wajjin jira eessa ta'a jira waan jiru hunda isaa kaaraakterii keessan guutummaatti umurii isaa illee dabalatee faashal ekspreeshinii isaa dabalatee bodii isaa dabalatee waan hundumaa kaaraakterii sana fiidii gootu jechuudha. Then ejjellaatti immoo environmentii keessan gashite jechuudha. Galgala moo waaree dura moo waaree booda roobaa jira moo qorraa jira moo ho'aa jira namni naannoo isaa akkamiidha waan hundumaa waanta ta'uu qaba jettanii yaaddan diiteelii gashuu qabdu jechuudha. Then action isa jedhutti dabarra. Action irratti immoo kaaraakteriin sun maal godha waan jedhu gochtu utuma action sana agarsiisaniitu gaa while jettanii speaking gashuu dandeessu. Utuu akkas godhu kana dubbate kana jedhee kolfii maal jettanii yoo gashtan amma ta'e erroriiwwan gubbaatti silaasumni lamaan fiikiin gochuu danda'a jechuudha. Egaa erga environmentii gashtanii erga kaaraakterii gashtanii environmentii gashtanii actionii gashtanii kaameraa muuvimentii addaan gashuu dandeessu. Kaameraa muuvimentii dha waa PDF sin barbaachisu chaanaalii gorra waan jiruuf link
keessa description irra achi deemtanii kaameraa muuvimentii maqaa isaanii akka AI nu hubatutti itti barreessuu dandeessu. Fakkeenyaaf dolii in jira, wide shot, medium shot, close shot waan akkasii jiru waan ta'eef hunda isaan irraa ilaalachuu dandeessu. Maybe type kameraan itti waraabame illee yoo itti gashitan garaagarummaa qabaatu. So kaameraa muuvimentii keessan gaa jalqaba viidiyoon kun eessarraa jalqaba, close shot immoo medium shot irraa jalqaba, eenyurraa gara eenyutti deema, bakkee irraa gara kaarakterichaatti dhufamu kaaraktericha irraa gara bakkeetti zoom out godha. Kana hundumaa dhiitee yeroo gashitan cinematic view argachuu dandeessu jechuudha. Egaa kana sadan itti guunne directory gara AI kanaatti sendi goona jechuudha. Gara ChatGPT modelii kanaatti erga sendi itti goone ofii analyze godhinu kenna. Egaa warroonti accounti kana qabne immoo VEO3 hagammaatu login in godhemu. Video duraarratti hojjedhin ture of course video duraarratti kan hojjedhe for 15 months student trial kan kennamaa turedha. Inni garuu ammaaf dhaabatee jira. Kanaafiyyuu karaa kan fayyadamnaa warra jettaniif karaa gaarii tokkotu jira. Screen irratti baraagaruu karaa salphaan isinitti agarsiisaa jechuudha. So jalqaba wanta nuyi goonu akkuma saduraa browserii barbaanne galle VPN connect godhannee gara Google wanii deemna jechuudha. So erga gara Google wanii dhufne gara Google AI deemna jechuudha. Sabooddee asitti kan isin argitan dur kan student trial ture amma garuu hin jiru. Iddoo isaa maal jira? Free monthly trial jira kan ji'a tokko credit 1000 isinii kennee akka garaa keessanitti ji'a tokko fayyadamtanidha jechuudha. Then isa seentu amma kallattiimaan steepii viidiyoo sadurraa yoo deemtanii ilaaltanii viidiyoonchi as bukkee jira kun akkuma argitanii viidiyoo kana deemtanii ilaaltanii erga emailii gashinee booddee student emailiidhaan verify gochuun gaafata ture. Amma garuu steepii sun keessa hin jiru. Isa dhiistanii directly start trial kan jedhu sun keessa sana booddee kaardii keessan guuttanii itti fuftu jechuudha. Egaa warri kaardii hin qabne jettan immoo akkuma jalqaba isiniif kaasee isiniifis furmaata ajaa'ibaan qaba. Hiriyaan keessan yookiis namni biraan kaardii yoo qabaate kaardii nama tokko akkaawuntii barbaadde irratti fayyadamuu dandeessu. An kaardii tokkoon akkaawuntii 3 ol banee waan jiru isinis kaardii nama tokko fayyadamuun akkaawuntii garaagaraa banachuu dandeessu jechuudha. Egaa viidiyoo kana amma yeroo kanaatti waan daawwattaniif guddaa galatoomaa isiniin jechuudha. Yoo jaallattanii ta'e viidiyoo kana like gochuun akkasuma chaanaalii kan subscribe gochuun dagatinaa. Algoritmii YouTube viidiyoo kana push godhee nama baay'ee biraan akka goof immoo maqaa keessaniif eessa akka jiraattan qofa comment jalatti naa barreessuun dagatinaa. Yoo viidiyoo hojjettan immoo sagaleen viidiyoo keessanii isin bareeduu immoo akkamitti akka barreessitan viidiyoo kana ilaaluu dandeessu achitti walaa agarra.